السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفوني جرجرتو أمتك أشتي أمتا جاللا في أمتا كبجا أكم جرتن فيان كيسن آفيا مال فكاتي الحمد لله رب العالمين. هرالي ديبني ولدت ديبني أفني جرى الحمد لله. Obboleewwan kiyyaa hordoftoota fi dinqisiifattoota koo akkasumas jaalattoota koo akkasumas namni na jibbita hordoftoota koo keessa hin jirtan jedhee yaadu yoo jiraataniif illee na jaaladhaa isiniin jedha jibba balleessaa jaalala baay'isaadha. Obboleewwan kiyyaa hedduu duraan dursee yeroo kamiyyuu namni ilma namaan galateeffannee rabbii ofiis galateeffachuu hin danda'amu jedhama mire galatooma ulfaadhaadha na jajjabeessuu keessaniif na bira dhaabbachuu keessanii fi viidiyoo yeroo an gadhiisu laayikii naaf gochuu keessaniif galatooma harkaa fayyaa argadhaa waan barbaaddan dalagadhaa isiniin jedha milkaayaadha. Egaa kanan jedheen booda ammallee akka na jajjabeessitan jaalalaa fi kabajaadha isin gaafadhaa viidiyoo kamiyyuu yeroo gadhiisu laayikii naaf tuqu hin dagatinaa laayikii nama hedduu bira akka qaqqabuuf hin qarqaaraa garuu isin bira gatii takka waan isin kaffalchiisnee fi duras na jajjabeessaa jirta ammallee akka na jajjabeessita abdiin qaba isiniin jechuun barbaada isin irratti hin dheeressu. Obboleewwan kiyya mucayyoo tanaan durallee qabadhee dhufee jira mucayyoo tana fidee jira warroonni viidiyoo san daawwattan ni argitan jedhee yaada. Mucayyoon tuni nama baay'ee miidhaa hamaa keessa seenee jirudha. Biyya Suud Arabiyaa keessa kan isiin jiraattu. Biyya Suud Arabiyaa kana keessatti dalagaa hin qabdu. Hedduu nama qarqaarullee hin qabu. Birrii mana yaalaa hamma ammaatitti deemaa tureenillee birrii namaati. Oromoo koona bira dhaabbadhaa waan biraa hin barbaadu. Akka galuuf tikeettii naa muraadha gara biyyaatitti galuu barbaada na bira dhaabbadhaa naa birmadhaadha jedhaa jirti obboleettiin teenatu waamicha dhiyeeffattee jirti qarqaarsa barbaaddi jechuudha. Jalqaba irratti du'aa isinirraa barbaaddi inni lammataa warroonni hunda qabdan qarqaarsa isinirraa barbaaddi jechuudha. Mucayyoon kan isiin argamtu Suud Arabiyaa keessatti argamti jechuudha. Akkuma argaa jirtan tanaan durallee isin hojjedhee jira. Hidhiin isii qaamni faaffa'ee dhiita'ee garagalee akkasuma ciccitaa jira jechuudha. Mana yaalaa wal'aansas hamma ammaatittuu kasii wal'aanamaa turte mallaqa namaatiin amma mallaqni namaa kaanuu hin kaffallee kan biraa dabalataan wal'aansa biraa argachuudhaaf kan dura wal'aanamteen iyyuu hin kaffallee jechuudha mallaqa namaati. Kanaaf obboleewwan kiyyaa na bira dhaabbadhaa gara biyyaatitti na galchaadha aniin dadhabee jira jettee gaaf duraa isinitti himeen jira. Mucayyoon tuni amma kanaaf saaxilamtee ji'a lama lammaffaa fixaa jirti jechuudha. Baay'ee waan hamaa keessa seenteerti yaani rakkoo hamaa keessa seenteerti akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Obboleewwan kiyya piliis warri Suud Arabiyaa keessa jirtan keessatti mucayyoo tana inshaallah mee barbaadaan jira haalli yoo naa mijate viidiyoo isiillee waraabee akkan waraabeedhaa isiniif hin dhiyeessa. Obboleewwan kiyya piliis karaa mubaarakiiti mubaarakillee qophii qarqaarsa isii akka godhuuf feetu dubbata. Kana jennaani mucayyoo tana bira nuu dhaabbadhaadha biyyoota kam keessa iyyuu warroonni jirtanii namoonni qarqaaruu barbaadan rabbiin jazaa keessa isinii haa deebisu. Oromoo koo yeroo hundumaayyuu rakkoo haa baay'attu rakkoo baay'atte walitti iyyanna malee namatti iyyan hin qabnu sila ta'ee fi nama gaafa du'e buufii irraa gaafa jiru qarqaartee gaafa du'e ammootuyyuu du'aa morfiraa bichaa kadhachuu fi barbaachisa jechuudha. Namni nuti aadeeffannaa kan nuti ta'e keessattuu saba keenya irratti nama gizee inni kufeef gizee inni dhibamee gizee inni rakkatee gizee inni iyyate osoo nabseen keessa jirtu iyyate dantaa takkallee achi garagallee hin laalu jechuudha. Guyyaan nuti fiinnuu hoo mataa kiyyarraa jalqabee guyyaan nuti fiinnuu guyyaa inni du'e guyyaa inni nafsa isaa kalaas deemtee jettee agara fuula rabbii deemte gaafa san ardii balleessina jechuudha. Ebaluu kiyya har'a seenaa isaa argina jechuudha. Har'a gaarummaa isaallee har'a reemuun ni mul'ata jechuudha. Erga nafsa isaa darbitee booda obboleewwan kiyya erga nafsa isaa darbite jedhama wanti takka wanti isin gootaniif hin jiru. Egaan darbi erga nafseen nama tokko erga darbee booda beekamtii isaa akka kenninu qarqaarsallee wanti inni dalagellee seenaa babbareeda inni dalagellee ka arginu gaafa nafsee isaa darbite maaliif garuuyyuu maaliif
yaa obboleewwan kiyya namni osoo jiru jechuudha ijibbaata namaa gahee kan danda'e du'aayii godhee fi hamilee itti ta'ee bira dhaabbatee kan waan qarqaaruu dadhabe jechuudha kan waan qarqaaruun qabu qarqaaree seenaa osoo nabsee isii keessa nama kamiyyuu keessa jirtu qarqaarutuyyuu irra gaariidha malee nama tokko erga du'ee boodaa miti yaa obboleewwan kiyya. Dhugaadha jireenyi mana namaa waa hedduu duuba jira annis ni beeka atis ni beekta gubaa kee ni beeka garuu nurraa hafee osoo hin taane homaa gochuu hin dandeenyu duniyaan beekika duniyaan lammii keetiif gaafa lammii kee kufe kufaatii lammii kee bira hin dhaabbanne duniyaadhaayyuu miti. Yaa obboleewwan kiyya duniyaan maa walii qabnu tunu akka amantaatti zakaa barbaachifti zakaa irraa baasuu barbaachisti jechuudha. Duniyaa walii qabuu bichaa osoo hin taane walii qabdee keessaa kaata. Gaafa keessaa kaate kaati mana irratti mana fooqii daraddarte osoo hin taane ka baankii keessa walii qabde osoo hin taane kaarra dhibamaa akkanaa kanaa fi rakkataa fi beelaa fi bakka waan lammii kee ka walumaa galatti waan qarqaarsa barbaadu bira dhaabattee qarqaartituyyuu bormindaa kee ka gaafa gabbu'ee fuuldura rabbi qabriidha sochiin gadi bu'isiisan jechuudha. Ka har'a warqii mormatti daraddaratte la gaafa sirraa yaasan uffata la gaafa sirraa yaasan faashinii hadha jijjiirullee gaafa nu biraa hafa kan nu biraa hin hafne hoo keerii hadha dalaganne dhibamaa qarqaaruu beelaa beera baasuu daaka daare daara baasuu fi masgiida mana amantaa keetii ittiin ijaaruu ittiin qarqaaruu darasaa ittiin barsiisuu darasaa ittiin nyaachisuu sadaqaa kanaa fi kan kana fakkaatantu guyyaa sassi hojiin gadi bu'a malee faashiniin keenya kan qubee daraddarannee kaan jijjiirree kan hundi isaa sobaadha wallaahi sobaadha duniyaa sobaan guutamne dhamaani wallaahi ummata kiyya duniyaa sobaan guutamteen dhamaani. Duniyaan tu sobaan guutamte obboleewwan kiyya har'a nuti faashinii tokko osoo argine dirhama 200 irraa ol kaanee hamma 500 hamma kumaati waan hin daballe salbaa jirrattu baafna jechuudha. Garuu ammoo obboleettii teenya tana san osoo hin taane dirhama 10 irraa jalqabii dirhama 2 irraa jalqabii oo dandeesse ka itti dhiyoo jirtu Saudi Arabiyaa keessatti yoo waan qarqaartuun dhabdee jette yoo asiiras bittee dhadheen ajiriidha yaa obboleettii tiyya yaa obboleessa kiyya mucayyoo tana dhaqqaba ka bira itti dhiyaattu yoo misaa guyyaa takkaallee qabattee dhadheen haamilli taatee fi du'aayii gootee fi biraa deebiste ati nama qarqaarsa birrii miliyoonaan kenne san caaltaa beeki obboleessa kiyya obboleettii kiyya hin tuffatin waan qabdu ka itti dhiyaattu mi'attii tana barbaada. Please bilbila wordofaa barbaada hamilee ta'aa fi bakka jirtanii wal ijaara yoo nama 6-7 dhibba takkaallee walitti 10 wali fuutanii dhibba takkaallee haawwaltanii dhibbi takkasuun rakkataa kana bakka hedduu buutiif yoo kireemii wayillee soodaliyaadha dhaxxee bitattee jette isii fayyada waan ta'e rakkataa akkanaa kana bakka hoyi buutiif kanaaf obboleewwan kiyya obboleetti teena kana please bira haa dhaabbannu koottaa bira dhaabbadha. Saudi Arabiyaa keessa jirti Saudi Arabiyaa keessatti ijoollee Saudi Arabiyaadha hordofaan mucayyoo tana jechuudha. Nama gaafa inni du'e bichaa maxxansinee suuraa garagalchinee ardiin balleessuu miti. Laa gaafa jirullee akkasuma bo'uufii qabna. Gaafa jirullee qarqaaruu qabna. Bira dhaabbachuu qabna. Kanaaf obboleewwan kiyyaa please hundumti keessaniiyyuu kan dandeessanii waan dandeessanii qarqaaraa. Kan hin dandeenye du'aayidha akka amantaa keetiitiin Oromoo koo lammii koo bira dhaabbadhaani. Yaa obboleewwan kiyya hidhiin kuni akkana yeroo ilaalta waa salphaa fakkaachuu danda'a. La hidhii gubbaa argaa jirta malee qaamni isii guututtuyyuu ni faafa'a. Sababa maaliif hidda waan ta'eef hiddi ni xiixa. Hidhii kanaaf gurratti jalatti ol galuu danda'a ta'e sababa gurraa mataa muluu daasuu danda'a jechuudha. Mataa muluu qabuu danda'a hidda waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hiddi qaama isii guutuun ni xiinxayanii ni dallanaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya please obboleewwan kiyya hundumti keessanii akka amantaa keessanii du'aa irraa jalqabaa waan harka keessan keessa jirtu waan rabbi isinitti beekurraa bira haa dhaabbannu waamicha kooti isiniin jedha obboleettii keenya kana. Asumaan obboleewwan kiyya keessattuu kan shamarranii bareeduuf jecha waan garagaraatiin uf saaxilutti waan garagaraa fayyadamu waan garagaraatiin deemnu
uf qusadha. Gaafan kana jedhu mucayyoon tuni waan bareedumaa godhattee akkana taatee dhaamiti irraan beeku. Waan sanillee yoo ta'e irraan beeku. Mee inshallah barbaade viidiyoo normaal yoo haala mijataa argadhe rakkoo isii maalirraa akka ka'e maali sababni ka'umsa dhukkuba kanaa akkamittiin itti dhufee maali sababa wayiiti moo akkanumatti kan jedhu illee inshallah viidiyoo isinii dhiyeessa isii jechuudha barbaade yoo haala mijataa argadhe jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa keessattuu ka shamarranii bareeduuf jennee faashiniin nutoonni hin dirreen jiru artishaalii hedduu godhataa jirra. Akkasumallee dabbaa guddisuuf jecha laaskitii garagaraa godhataa jirra. Harma guddisuuf jecha laaskitii garagaraa godhataa jirra. Piliis waan kanarraa of eeggadha. Fayyaan faaya yaa obboleettiitii rabbii waan gaafa si uumu waa hunda hojii si uume rabbii qaama hunda bareedaa kana godhee si uume qaama guutuu godhee si uume isa qaama hin qabne sallaalii shukrii galfadhu. Obboleettiitii obboleessa kiyya. Piliis obboleewwan warroonni dhiiraalee tokko hin jiru chapstingi warroonni fayyadaman akkuma argaa jirru jechuudha. Rabbiin nuuf laaffisu akka amantaa kennaatitti akka amantaa islaamaatitti dhiirri waan dubartii uffattu waan dubartiin godhattu godhatee dubartii fakkaatuudhaaf deemu abaaramaadha jedhanii inshallah rabbiin nu hanassaru. Kanaaf shamarran keenya uf qusadha. Laaskitii oomishamee harma ittiin guddisuuf. Kanaaf obboleewwan kiyyaa nutti haafuu isiniin jechuu barbaada. Dhugaa rabbii kan xuqurmaajaan harma guddisuu ispoonjii yookaan pilaastikii wayii keessatti hojjetamee dhufee faashinii godhannee na argaadhaaf nama of jaalachiisuudhaaf ilma dhiiraa qalbii hatuudhaaf wanni nuti godhaa jirru waan maleedha jechuudha. Dhiifama naaf godhaa warroota kun ilaallatuudha hunda keessanii kana godhaadhaa miti. Kanaa jennaan piliis hundaa oliif fayyaa keessaniif bakka kennaa. Hundaa olitti fayyaa keessaniif bakka kennaa. Xuqurmaajaa harma guddisuu laaskii ispoonjiin garagaraa keessatti kuufamee hojjetamee yookaan ammoo wanti akka laaskitii wayii keessatti hojjetamedha. Laaskitii sun ni oo'a jechuudha. Oo'i sun ammoo hamaadha qaama keetiif hamaadha. Iddoo gara harmaa kana fa'aatti ijoollee shamarranii ni beektu jechuudha. Kanaa jennaani piliis bareedumni isin taafu rabbii wanti sirraa bareedumarraa wanti sirraa hambise hin qabu. Atiin qaama guutuu rabbiin bifa bareedaa kana si kennee qaama kee hir'uum takkaan alatti guutuu si uume obboleettii teeta qaama hin qabne qaama hir'uu qabdu tan lafa ciiftu taka'uu hin dandeenye akka teetii cochootee waa fudhachuu hin dandeenye sallaalii shukrii rabbii keetiif galfadhu. Gattaa'i namtolcheedhaaf hin galaafatini. Namtolchee ufitti maxxansitee bareeduudhaaf fayyaa kee faaya kee hin dhabin. Kanaaf obboleewwan kiyya waan hamaadha. Dabbaa guddisuudhaaf ittiin qalbii namaa itti hatuudhaaf jecha dabbaa wanta akka dabbaa pilaastikii keessa hojjetamee dhufa uffanni sun akka laaskitii ni oo'a isa sanillee fayyadamaa jirra jechuudha. Ijoolleen baay'ee irratti argaa jira. Garuu warroota dhimma kun ilaallatu hunda keessan jechuu miti dhiifama naaf godhaa. Kanaaf jennaa yoo nutti hafe maal qabaadhaan gaafiin koo. Yoo nutti hafe maal qabaa? Fayyaan obboleewwan kiyya wanti namtolchee kun rakkoo hin dhabu. Piliis bareeduuf jecha nama biratti qalbii namaa fuudhuuf jecha fayyaa keessan hin dhabina. Fayyaa keessa hundaa olitti fayyaa keessanii bakka guddaa kenna. Hundaa olitti fayyaa keessanii bakka kenna isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyya. Waan hin taane of saaxilaa jirra. Kanaaf qaama kee ka rabbii sii kenne bareeffadhu dhiqadhu kireemii qaama kee irraa deeman kireemii gogaa keetii wal madaalan xaragadhu rabbii keetiif shukrii galfadhu. Kanaaf obboleewwan kiyya piliis wantoonni nurratti miidhaa geessaa jiran shamarran keenya yookaan chaapstingiin yookaan rooca kan jettanii illee jiru. Chaapstingiin hidhii keenya bareeduu hidhii keenyaatiif fayyadamnu foorjiitiin dhufee jira. Foorjiitiin qaama kee keessatti ji'a 3 hamma ji'a 6tti kan haqame kan qaama kee keessatti waraansaan siif hojjetamu jechuudha. Hidhiin kee keessatti waraanamee meeshaa kharaabaa qabummaa biraatti ittiin qabu saqqamee si hojjetamu. Kan hanga waggaa tokko si tajaajilullee hojjetama jechuudha. Piliis isin itti haafu irraa fusadhaa isiniin jechuun barbaada. Obboleewwan kiyya obboleettii teenya kana
du'aayiidhaan bira dhaabbadha. Akka amantaa keessaniitiin du'aayii kadhadhaa fi akkasumallee jechuudha. Obboleewwan kiyya waan qabdanii qarqaaraa tumsa godhaatii hamilee ta'aa bira dhaabbadha. Obboleettiin teennatu miidhaa hamaa keessa seenteerti. Mee sagalee isii illee kama dhageettan ta'a. Sagalee isii hamma dhumaatitti yoo na hojii turta sagalee isii siin dhageessisa. Viidiyoo isin irratti dheeressu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.